Kana fa'aa dullume akkam ummata akkam nagumoo fayyaa keessanii jirtu jabaattu meetii warri waggaa lama waggaa sadii haadha firoo jettanii booyaa turtallee cidhee galuure maayitan taaptaappii goraa koppiliinkii goraa gammaa koppiliinkii kuno 4,000 jirtan taaptaappii 300 jirtan eeshaadha maal jechuudha kun gootitti teena taphatu qabdi haadha dhiirati maarodha akkasoodha afaanin maal gora afaan maal gora mee hojiin agarsiisa akka teenne isin laalaa ture nuti gaafa isin girrigirri gootanillee isin galami gaafa isin girrigirri gootanillee nuti teenne isin laalaa ture garuu batagbaar basira maasaayat no afaan bichaanii miti jechuudha afaan bichaan nama faarsayii nama maraachuu osoo hin taane taaptaapin koppiliinkin waan qabdan kennachuun anama dhugaa rabbii bakka awwannuma afaanii kana jibbeetiin hin bade asirraa dhiise anama irbaatii ol erga miidiyaa fayyadamuu dhiise walaa tuktuukin fayyadamuuf gara feesbuuka deebi'eeyyu isin galami kanaaf hin jirtanii jiraachuu keessan agarsiisa bakka agarsiisa dafa ka maare firoo gilee kan gilee boottanuu nama 3,000 4,000 jaalala guyyaa ta'u beellama namni 3,000 maal jechuudha ايش هذا ما ينفع كلام كذا تدفع من عارف روكي تروت إنك وداره يا إنك وداره روكي تروت إيه نفات شير سيقول كوني كذا يا كيف تروت والله إيه نو كندا ولا ترى ما تيجي ما تيجي Acıkan hepsine nama ne vardı? Hatta bu acıkan direkt. Ya, koppiliinkiin gootanii? Gastiin baru kan Turki. Hola. Oye. Dawwaltee turte miskoola guutan? Itti dawwal ture? Dawwalee ture? Allah ibra jira habiibtu itti dawwale waan jedhe atillee jawa dawwali jedhin gaafadhu mindino? Yalla. Gaafadhu mindino? Matan abu gaafatar. Eenyu tun tagalchi? Usme. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام انت اللي تنميلم تيتني وقال ما فهم بنات ريره لنج قبه نيما انت لنج مال لنج تجري قال لنج مال ميتي وارنينج اگرسيسا جرا نبرا سيبرت جرا لا وارنينج كوبلينج كاثان كما كوبلينج كاثان كوبلينج نذا كوبلينج كانت مدة ور سرتي عفورن كوتا ترتن سرو يبانو ارا بكجرتن سلا لوان تفر غيا ولالچا waggaa dheeraa asirratti miidiyaa kana fayyadamuun dhorgitanii itti muddaa koppiliinkii warra jala jirtan kun guutuun. Koppiliinkii fi sheer illee itti muddaa sheer illee godhaa giiftaroota irratti akkasuma immoo har'a garuu ijoollee biyya arabaatti tabsiisoo dana fakkaate seenaniin galmaa godhe doktor. Wallaahi. Maa warra akka inni wakaayaa beeksan ijoollee biyya arabaatti beeku. Aboo Allahu alam uummanni kun afaanuma barnu saalfachiisa. يا رب نوصل بسنات يا سلبين جولة بي أرباتي وامر أبدان تبتبي تمدا أني أكا آتي في مويتام تجوني نوتي مويتام نجور أكا بي أرباتي تجور أسي وامر أبدان تبتب ولا جيفتي أنا اسمي هجرة أكا بي أرباتي تي amma illee wannan biti ijoolleen biyya arabaa kun hundi isaanii kan miseenjaraan eemoon waasaappiin biyya faranjiitti ijaarsa waan hundi isaaniitu ijaarsa qaba waan ta'eef itti dawwalanii ijaarsa isaanii haa fidan hundi isaanii ittiin dabarfadha ergaa kanallee. Bakka maraa jechuudha adii ammaa kiyyatti jechuudha jaarsa kiyya Itoophiyaa irraa itti dawwalee reef itti himee jira haadha firoollee aga xiqqoo itti dawwalee achumaan hin rafne bakka haadhuma taphne jedheen innis as jala jira taphtaa godha jira bakka jirta maraa jechuudha dhiiraa dubartii
ijoollee biyya arabaa keessatti barsiisaa OBN galchi yamaa bool darbataa jira asli hundumti keessan jechuudha warroonni as jirtan koppiliinki sheerii godhaa fi akkasuma immoo shamarroonni biyya arabaa warri miseenjara keessa bultanillee jechuudha lolaa keessa irratti sheer godhaa yeroo kan lola amma namni lolaa dhuunfatti qaba waan ta'eef giiftaroonni baay'inaan badanii lolaawwan fidaa guyyaa har'aan kun guyyaa xiqqiti waan ta'eef hanga tokko dhufidaati guyyattiin tuni miskiina bira dhaabbadha hundumti keessanuu hanga dandeettaniin afaanin iyyuu qofa osoo hin ta'in hojiidhaan agarsiisuun bareedaadha maaliif yoo jettan dheengadduma kana kun doktoraa silillee mataa dhukkubsaa turtanii akkasuma immoo namoota hedduu jechuudha akkamitti taphatuu dhabde haadha firoo akkamitti tapsiisuu dhabdettanii kun asliin isinii fidee jira waan ta'eef hundumti keessanuu nu saalfachiisina koppiliinki sheerii kanallee itti muddaa sa'aatii meeqa taphatan asli? Motorkiin manaan jiru. Sa'aatii meeqa taphne? Amma gamta. Ana saa walakkaa fi daqiiqaa diidamaa fi ana manatti dawwalanii dhufe maalitti beekaa? Barsiisaa ol galchee dandeetta namni mudeetara qabu hin jiru barsiisaa OBN ol galchi. Barsiisaa ol galchaa. Barsiisaa OBN ol galchuu asli yookaan immoo mudeetara nu kenna. Mudeetara maalitti kenna kan namoota mana maadaa. Qibamoota mana maadaamee warniingii jira koppiliinki godha warniingii agarsiisaa jira bar koppiliinki godha. Ara eessa jirtan? Eessa jirtan? Girrisoonni keenya eessa jirtan? Walumaan girrisaa baanee meeshaa tokko malee. Warri Arabni isin bira jiru isinitti isaan jirallee suuta harkaamilee qaalaa dhukkubeedhaan gurfaa galaa koppiliinki godha haga saniiti. Haga taphni isii kun dhumatu daqiiqaa walakkaa fi waan ta'eef gaa'is hundumti keessan jechuudha. Koppiliinki taappii kan itti muddaa warniingi kunillee harraa ka'u dafaa daqiiqaa muraasa keessatti warniingi kun akka osoo taphni neeganiin jechuudha. Ayirraa buusuu danda'a waan ta'eef. Koppiliinki kana jabaadha itti muddaa. Amma deemaa jira hanga tokko taaptaabiin sirriitti deemaa jira. Taaptaabiin mileena tokko tuqaa wayii galee jira waan ta'eef koppiliinki amma koppiliinki fi sheerii kana itti muddaa mee harka irraan fudhatinaati. Gaa'is hundumti keessa warra jala jirtan namni kumni afurii kun sheerii fi koppiliinki kana itti muddaa olaa deemutiti. Maashaallah utaalchisaa jirtan wallaahi galatooma ulfaadha hundumti keessanuu jabaadha itti muddaa. Guyyaa haadha firooti waan ta'eef guyyaan laman deebi'u hundumti keessanuu yoo dandeette barsiisaa nu harkisimee Dr. Asli. Shabakaan isallee jeeqaa yoo fakkaate asirra laala. Barsiisaa jaan kan barbaachisu kun taaptaappii godhaa koppiliinkiin godhani uummanni hin agarre barsiisaa jettu meeti barsiisaan. Hizbii keenya salaam alaikum. Ilillee darbataa jiranii bara warra taaptaappii kana muuxannoo guddaa nurra qabu jira bara. Dooma sa'aatii dheeraa akka itti barbaachisu leencaa fi makiinaa qopheeffadhaa koottaa guyyaan guyyaara dhiirati taaptaappii waaqa lamaa sallee. Ma doktora doktor dhugaadha. Guyyaan guyyaa taaptaappii koppiliinkii godhanii miti guyyaan guyyaara dhiirati namni hundiin beeka waan qabdaniin hin taratee san bira dhaabbadha. Allaqe kanuma. Geemaraa miti miidhamta jechuun waggaa lama booyaa tuqanii miidhama isii kan bira dhaabbadhaan nu garsiisa kanuma karaa afaan Oromoo gabaabaa asiin beeku. Ajandaa godhachuu godhanii suuraa namaa garaabbatanii akkana. Wallahi akkami salaamu alaikum jennaan dhageettan. Waalaikum salaam. Haala firoo solaalu doktor Asli. Nagaa fayyaa jirtani. Laa haga sa'aatii ta'u jedhanii jirin ija kaamera irra gurguraa ta'eessisu saalfannee teenne nama hundaan hin gannu jennee bira teenne beekama. Sappoorti goote Allah maashaallah. Yaa bakka warniingii kaaftanii jirtanii koppiliinkii itti muddaa ijoollee biyya araba nu saalfachiisan wala faaxeef Maamad Olleen ka biyya arabannaa taachuu. Haati firoo mootamna salphannee irra jechuudha. Koppiliinkii keessa yookaan taphtabii keessa leenca bituu danda'a waan ta'eef taphtabuudha. Dubbiin tiktokii kun akkami ummata mee duree warri giiftara kennu kun gurguddaan kun damma oldi giiftariidha. Fireeshiin kun kottaa pileeshin hafina. Amma guys hundumti keessanuu yuumee koppiliinkii sheerii kana irraa tiktokii keetiin leensente sirraa hin dhufanii doktor. Takka odoo tiktokii seente sirra illee dhufanii jechuudha garsii keessa. Yaa namoota follow qaban. Asli TikTok keetiin seeni bar. Achi keetiin kaasatu. Guys hundumti keessan koppiliinkii kana itti muddaamee koppiliinkii kanaa fi taappillee irraan kutunaa maashaallah namni illee dabalaa jira waan ta'eef hadda isin koppiliinkii itti muddaa jirtaniin jabaadhaa koppiliinkii kana itti muddaa hundumti keessanuu koppiliinkii sheerii kana itti muddaa nuun saalfachiisnaa kaa yeroo jalqabaatiif nama koppiliinkii goosifni har'a doktor Usmeen ol bahee asirraa koppiliinkii godhaadhee mo'amee tennaan taphni kuni lammata gastii namaa irraan ta'e jechuudha. Hundumti keessanuu jabaadhaa koppiliinkii kana itti muddaa koppiliinkii sheerii kana itti muddaa sirriitti faaraaliin manallee olaa ka'u mallattoo tiktokii warroonni keessaa qabdan mallattoo tiktokii yeroo darbaa geechii biraa osoo ta'e. የማዳም ቅመም ይነር ሲላል ለመካ
ol darbaa mallattoo tokkokkii kana darbaa hundumti keessa yoo keessa qabaattan vaaraliin mana olaa ka'u maakilleen abaaboo darbataa artes Dr. Asli yoo dandeettu ol harkis. Hundumti keessa mallattoo tokkokkii kana yoo keessa qabaattan mallattoo tokkokkii kanallee ol darbuu hin dagatinaati koppiliinki sheerii kana itti muddaa hundumti keessa wal bira qaqqabaatte namoonni 4,700 geettaniirtan maashaallah namni dabalaa jira. Jabaadhaa itti muddaa rabbiin fayyaa isin haa kennu qimamoonni mana madaamii Maammadoo Dhamu Mazra akkasuma immoo diyaaspooraa indamaale jedhan sila. Ganni. Hundumti keessan jabaadhaa jabaadhaa. Bu'ina jala. Jabaadhaa hundumti keessan itti muddaa guys. Maashaallah dabalaa jirtan akkasumatti koppiliinki sheerii kana lolaa fidaamee billaalee kaa'oo lolchiisu takkaa osoo waa'ee keessaa bubbisanii barsila. Asli maakii galchi lakkoo tokko barreessaa arte. Guys hundumti keessanuu koppiliinki kanatti muddaa mallattoo tokkoyyii darba abaaboo osoo hin ta'initti mallattoo tokkoyyii kana darba geeftii biraa kennuu dhiisatiiti mallattoo tokkoyyii kana baaraan yeroo tokko dabaree naa kennuus jedhe. Ayo dubbadhu gannii. Ismuus jedhame. Warra leencan bita Qimamoota mana maadaamii. Qimamoota mana maadaamii. Ijoollee koppiliinki godha. Koppiliinkiin keessan xiqqaadha. Taphni gahuudhaaf daqiiqaa muraasa tafe daqiiqaa 20 tafe taphni gahuudhaaf. Kanaafuu koppiliinkiin keessan hin jiru. Taaptaabiin keessan hin jiru. Giiftaroon illee hin jiran. Giiftaratti sheer godha please. Giiftaratti sheer godha. Guyyaan har'aa guyyaa mufuraa oli. Guyyaan har'aa guyyaa mufuraa olii hundi keessan irratti argamuu qabdanii. Oromoo wata bira dhaabbataa gaafuu giiftar bifee jaraan qabu yaadi firoo wallaahi baay'ee nama gaddisiisa bakka. Bannaa taachi Oromoo rabbitti jechuu haadha dhiirati. Giftara miseenjaraa jechuun Oromoo qabxee keessa waan qabdaniin mucaa wallaahi ani kun baatii meeqa Ramadaan irraa laayivii dhiise saalfadheetuma dhufe argitanii fuulli kiyyatti yaa buqqaata manatti gala isinii gala miti. Rabbumarraa argadha jedhee dhufe wallaahi hanqaata dhiise walaa gastii namaan seenuu geemii mana kiyyan banuu bakka namni geemii taphatu laalu muxawwaa ta'e isinii galee masjiidatti galeera laala aareedha isinii galee haadha dhiirati jedhee uf qabee dhufe waan ta'eef hundi keessanuu waan dandeettaniin uf qabaa. Bira dhaabadha maa jettame. Maashaallah wallahi galatoomii asli sappoortii godhuu keetiif hedduu nutti tolee jira nullee. Giiftarri amma miseenjaraa akka jedhamu hin jiru lolaa jedhama maqaan isaa. Namni guutuun namni wallaalaan hin jiru lolaadha malee giiftara miseenjaraa jechuun dhiisaniira maqaan jijjiirameera akka yeroo durii sanii miti. Guys hundumti keessatti sheer godhaa fida guyyaa irraa kana takkichi maaliifi hanga danda'urraa namuu wal qarqaareetiin hanga tokko mucattii kan akka injifatu yoo ka godhanii bira ka dhaabbatan taate sappoortii godhan taate giiftara dhuunfatti hin qabdu miskiina akkaawuntii kuma kuran galaa sheer godhaa sheer walii godhaa kuma kuran galaa inni kenna humna nuu taaban. Welcome. Barsiisaa beektii jennaan kuma sagaltamata. Asli Sinigalee midhageeffadha amma. Taaptaabii godhan cinatti deemsi cinatti. Asli of guddis. Ana nu taphannu isinitti hima dhagaya. Ila dhagaya. Nama kuma kura yoo taatan booda yeroo taphni eegalu namni kuma kuranii sun yeroo silkii keessan tokko lama sadi yeroo sadi yoo rukuttan qabxiin keessan kaleecha tokkotta. Yeroo jaha yoo rukuttan kaleecha lama taasinigalee osoo leenciin darbamne kuma 90 itti lakkoofsiftan isinigalee miti. Isinigalee mi. Kanaaf amma akka namni baay'een dhufu sheerii godhatan, koppiliinki gootan, taaptaappi gootan, mallattoo tiktaakii ol darbitan isinigalee miti. Isinigalee mi. Teettaniitu mallaaltan haati biroo maal jettee achiisumaatitti maal jettee illaaltan isinigalee mi. Akkasitti dhiibbaa gootan waan dandeettaniin mooyamnaan immoo qabsoon keessa waggaa lama lafatti badee anamma irra hedduu wanti sodaataa jiru kana. Haati firoo mooyamtee uummanni waggaa lama guutuu lolaa ture kun wayi afaan qofa tayaa waan jedhu humna saalfachiisaa jira nama isin jala saalfataa. Wallahi waan tokkoon saalfatiin Oromoon jirti abshir doktore. Mallola jaraasan guyyaa irraa kana walabummaa argata yoo har'a bilisoomta yoo mo'attee haati firoo kajettan taateen bilisoomtanii yookaan kuftanii. Abdul Hafiz. Thank you kabajamaa alfaadhaa alfin argadhaa hundi keessanii namni 1,100 as jirtan. Sila yeroo nuuf waarnii jira ture. Koppiliinki kana dhibbaan ga'a. Koppiliinki kana dhibbaan. Eenyu mucaan kun? Kaamin. Artisti Nasraan ta'e nama qabsaayaa turte akka malee. Maal kun lakkoofsa barreeffataa turte baay'ee jalatti nagalchaa u'uu'achaa turte. Ati akkaawuntii cina deebisi
asli. Maaliif abbaa sagal warri sheerii kana warningii qaba sila argitaniitu warri sila turtanii amma ka'ee jira garuu barbaachisa waan ta'eef namni 6,200 as jirtan sheerii gochuuf hin dagatina. Firaa ol jechuun haadha firaa ol jechuudha inni naan ta'e moo naan tasaasaate. Akkana uummata keenya kabajamuuf jaalladha. Haadha firaa ol keenya bicinaa guyyaa isheetii. Dhugaadha guyyaan baratamne irra jirti garuu Oromoon kun si faana jira jettanii namni 6,000 jirtan galatoomaa ulfaadhaa ulfin argadha. Harka keessanii bula. Ibbaangaa sabboona sanyii jawwee sen deebisan neetworkiin kee. Dafaa dhibbaangaa 70 namni 6,600 Asli ya galatoomii dhiirti gaafa namni lole nama dhufattu akkana hundi keessanuyyuu warri shinshinii keessan darbitanii haadha firoo cinaa jirra jettan akkuma asliin jedhe hawaasa sobaan barbaannu nuti hawaasa akkana waccu hawaasa akkanaan iyyutuun barbaannu hundi keessanuu leesgo 10,000 guuta osoo an argu 7 fi wayra jiru kun 10,000 guuta waan humni na danda'u qopheesse biyya arabaa jira biibi an sodaan qabu waan humni na danda'u qopheesse raan kennaaf yoosoo bomboliin ollee taate leesgo hundi keessanuyyuu warri as jirtanii taaptaabinuyyuu waan dabala waan taateef wanti mana manarraa siyaasaa jirruufi aslillee ka dhufee gargaaruuf waan qabuufi hundi keessanuyyuu leesgo gaafa koppilinkii keessan 10,000 guutaa barsiisan narraa fuudhaa usmiyyeen as keessa jira asli galatoomi gaafa tapaayyuu dhiibtee daqiiqaa 15 qofa tofee 10,000 uummata keenya carraa. Abomma toljanaan ijina barsiisan taaptaabaa goosisu qo'a. Maa iyyoomman asli muyitiin rakka hundarrattu. Taaptaabii rakkoo dubbadhu. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unda keessan ilmaan Waalaikum assalam. Guyyaan haadha firoo guyyaa har'aati. Dhugaa dubbachuudhaaf TikTokiin si guddaa namoonni bal'aan itti beeku irraa gubatee jira. Akkuma isinuu beektanii. TikTok kana dheengadda banattee mijoon tuni waan qabdaniin bira dhaabbadhaa mataa si ol qaba. Jabduu abdiin kutanne TikTokii banattee waan qabduun dhuftee jirti. Namni hundi sheer godhaati uummata biraan ga'aa fi fuula banadhaa namni haaseenuu fi yaa fi maali mana dukkanaa keessatti teessanii namni hundinuu. Budiidha tapha haadha firoo firatti qo'aamee nama sheekan leggatti seenuudhaa. Bakka itti fufaa taaptaabii goosisaa. Eshi nasraa keenya galatoomi ulfaadhu kabajamii maaliif of hin guddiftu asli taaptaabii akka ta'utti eshi dhiisaa waa'ee taaptaabii booda gootu hundi keessanii namni 6,400 as jirtan wal faana sheerii kana koppiliinkii kana waarningii qaba sila argitaniittu hundi keessan guyyaa ummu firaa ol kana obboleettii keenya haadha firaa ol jettanii dhuftanii sheerii keessan barbaana 100 haa galu al tokko 77 78 harka keessaniin bula dafaa 79 innaantee keessaa luqqifataa 79 jedhee 78 itti gadi deebis 79 dafaa 80 ga'uu deemnam aliimaa koo galatoomi warri ani jecha kiyya dhageessanii koppii liinkii irra jirtan sheerii irra jirtan nama 15tti sheer gochaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa ulfin argadha meerre fakkeenyaaf amma ufaan argaa jira beektu ijoollee siifan kamaal ila soofii faan argaa jira sabboontu arsii meerre kan biraan faaxumaan faayisa jirtume warri koomentii achas deebi'aa meel tokko warri koomentii achas deebi'aa koppii liinkii kana dhibbaan geenya. Warri koomentii achas deebi'aa namni 6,500 akkaawuntiin ishee inni tokko inni guddaan jalaa gubateera innaa lillahi aayiskiriimii kanan dhiiftanii ijoollee warri akkaawuntii guddaan jalaa gubateera kunillee waarningii jala jira akkuma isin argaa jirtan jechuudha warri sila turtan argitaniittu dafame 89 ay oromoo ko baguman keessan ta'e wallaahi billahi baguman injiinar na dhaga'u miti wallahi na dhaga'u miti hey oromoo ko naa jiraadha wallahi 92 akkanattan isin beeka dhugaa rabbi 93 mee 94 dhibba daqiiqaa lamaan kana keessatti dhibba 95 akkanala akkanattan isin beeka ay doktor ayyutti namantaa taatam dafame 97